Akkam bultan yookiin akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kanarraa kan bakka entertainment irraa isin darbu. Ka isin keessumsiisu anda daawitee makoon dhuguun ta'u warra kaameraan waraaban wajjiniin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha qophii teenya kaarraa kana keessatti waan adda addaa qaban isinii dhiyaanneera. Innis oduu gammachiisaati. Oduun gammachiisaan nuti irraa qabnu kun artiistootii Oromoodhaa warra biyya jiran ijoollee warra ol guddattee bakka guddaa ga'uu dandeessu garuu warra dandeettii isaanii bakka itti agarsiifatan carraa isaan arganne yookiin warra chaanaalii kamataa isaanii hin qabne bakka entertainment as fidee wajjin hojjechuudhaaf walii galtee irra jira jechuudha. Because dandeettii guddaa otoo qabanii garuu bakka itti dandeettii isaanii agarsiifatan waan dhabaniif bakka entertainment waliin walii gallee waan dandeenyuun akka dandeenyu torbaniin qophii adda addaa isinii dhiyeessuudhaaf. Kanaaf iyyuu subscribe, like, share gochuu akka dirqaanfanne bakka entertainment torbaniin kana booda drama gaggabaabaa oduulee baacoo qoosaa waan kana fakkaatan ijoollee biyyaa wajjin hariiroo uumne qophii sagantaa babbareedaa akka bashannana isinii dhiyeessuudhaaf deemna. Kanaaf iyyuu subscribe, like, share gochuu akka dirqaanfanne. Oromoon yennaa mammaaktu dhugaan Rabbi bira jiraa jetti. Dhugaan Rabbi bira jira maaliif jedhame? Akka yaada kan kootti dhugaan Rabbi bira jira kan jedhameef namicha tokkotu taa'ee haqa isaa himata. Cubbuun godhe waan hojjetu tokko taa'eetu an waan badii akkasii kana illee goone jedhee isaa himatu. Dharrin jirti, kijibni jira, dhugaanis jira. Taa'anii mari'atu. Taa'anii namicha kanarratti murteessaa jiru. Kijibni lafaa kaateetuma si argeetiin jira yaaboo si waan akkasii kana godhu si badii akkasii kana godhu an sin agarree jettiin dharli lafaa ka'ee bar ijuma kiyyaanin si argee beeka ana bira teessee ati waan akkasii kana gootee badii akkasii kana gootee akkas cubbuu dubbatu taa'anii dhugaan kun gidduu isaanii teessi dharaa fi kijiba gidduu teessi dhugaan. Amma jarri kun namicha kanarratti wal hirkaa fuudhanii cubbuu irratti hojjechaa jiru. Dhugaan isa kanas galagaltee abootiin nama kijibdamu lakkii taa'ee namichi kun wanta kan goone jettiin. Isa kanaanis galagaltee taa'ee abboleessa kiyyanni waan kana keessa hin jiru inni hin goone dhiisii jettiin. Rabbi jara kan akkasitti gadi bu'ee ilaalaa jira jedhan. Amma hagalmatti otuma isaan fuudhanii namicha kanarratti murteessan dhugaan kun gidduu kana teessee isa kanaanis kijibda isa kanas kijibda labbiin laaleetuma asii galli laalee yaa dhugaa jarri kun lamaan erga dubbii kana fixanii si ajjeesanii ati bakka tana taa'uudhaaf siif hin malu kootu na bira taa'ee jedhee Rabbiin dhugaa fuudhee jedhama. Dhugaan Rabbi bira jiraa kan jedhameef kanaaf Oromoon akka mammaaksaatti haasofti. Yaa Oromootiyya bakka dhugaan hin jirre hin dhaabbatiin, dhara hin dubbatiin, waan hin daakne hin marqiin, waan hin nyaanne hin balfiin, otoon deemin hin dadhabiin, otoon ka'in hin cabiin, cubbuu namarratti hin hojjennu. Namarrattis waan cubbuu hin daballu. Kanaaf dhugaan Rabbi bira jirtii kan jedhameef bineensotiitu ka'ee adamoo dhaqanii waa adamsatanii nyaachuudhaaf yookiin waa barbaadachuudhaaf adamoo waliin bahani. Leenca waraabessaa fi jeedallootu adamoo waliin ba'a. Adamoo kana waliin bahanii guyyaa kana guutuu adamsaa oolanii waan adamsatan kana fudhatanii qe'eetti deebi'u. Sangaa hoolaa fi harree fidanii dhufan. Abbaan murtee leenca achi taa'eetuma yaa waraabessaa jedheen mee waan irra gurrachaa oolle kana addaan nuu qoodii jedheen. Waraabessi lafaa ka'ee maarreegaa erga naan jettanii hoolaan ka jeedallooti harreen ka waraabessaati sangaan immoo kan leencaati akkasittiin addaan qoodamaa jennaan leenci lafaa utaalee ka'eetuma shaf gaafa morma irraa godhu mormi waraabessaa murameetu mukarra bu'e. Jeedalli hangarumatti utaaltee kaatee achi dhaabbattee jechuudha. Jeedoo mee ati ka'iitii addaan nuu qoodii jedheen leenci. Jeedalli dhufteetuma maarree akkana dubbiin jetteen. Faxarri keessan hoolaadha. Laaqanni keessan immoo harreedha. Irbaanni keessan immoo silaafuu sangaadha. Kana addunyaa guutuutu beeka. Akkasittiin addaan qoodamaa jennaan leenci akkasiin laaleetuma jeedoo. Yaa jeedalloo mee eenyuma sitti immoo waan akkasii kana bara akkuma
Akkuma gaariitti addaan qoodde kam eessaa baratteet akkasitti qooduu kana jennaan morma muraadha itti moromee achirra taa'u kanarraan baradhe jetti jedhan jedhuun seenaa keenya kan darbeerraa isaarraa barachuu baay'ee murteessaa. Dur ganda keenya keessatti qeenuutti itti dhalannee guddanne kana keessatti gaafa nuti ijoollee turre waa hundi karaa mootummaa dhufee namaa hirama. Soogiddaa, sukkaaraa, saamunaa, qorqorroo mana ittiin ijaaran illee mootummaatu fideetu Ibrasuuf jedhanii achitti namaa hirama. Gaafa nuti ijoolleen siniin jechaa jira. Achi dhaqee fudhata namni. Komiteen waan kana gootuma yeroo hunda jirti liqamambariin ganda keenyaa obbo Salamoonii fi abbaan Tsahaayee qorqorroo bituudhaaf Finfinnee dhufu. Finfinnee dhufanii qorqorroon yeroo sanatti immoo qorqorroon baay'ee murteessaa ture. Namni qorqorroo kana bitatee mana ijaarrate qorqorroo bituudhaaf Finfinnee dhufanii jechuudha. Amma gaa qorqorroo kana bitanii fixanii waa hunda erga harkaan galfatanii booda fe'anii qorqorroon biyyatti deemee abbaan Tsahaayee fi obbo Salamoon borga nama biyyatti deebi'uudhaaf deemu. Galgala kana taa'anii mari'atu manatti. Abbaa Tsahaayee jedhe obbo Salamoon horii qorqorroo irraa binne irraa hafee jira miti akka gootu asiraa 930 maarreerraa kaaseen Addis Ababaa kanatti naannaha. Hattuun Addis Ababaa kun hattuu laafaa miti. Otoo ati jakeetiin ilaaltuu si keessaa fuuti. Dhaggeeffadhu yaa gurbaa birrii kan kee fuudhiiti isaafe as keessa kaadhuu jedha abbaan Tsahaayee wal gorsu. Homaa rakkoon jiru jedhe jaarsaree birrii fudhatee as keessa kaayyatee ka'anii atoobistara dhaqu ganama. Atoobistara dhaqanii salfii dhaabbatu obbo Salomoonas jira abbaan Tsahaayee laayinii arfaffaarra jira. Otoo obbo Salomoonas dhaabbatu hattuun tokko dhufee kiisiidhaan abbaa Tsahaayeen kiisii seena. Hogguun seenu abbaa Tsahaayee sitti maan jiraan gurbaa si seente kunoo fuudhaa jirti si keessaa fuute gurbaa abbaa Tsahaayee jedhe abbaa Tsahaayee fuute otoon sitti muu si keessaa fuute maal kun namichi kun hin jedhaa bari yaa waaqayyo ko galgaluma sitti maa bulee moo otoon sitti muu amma jaarsi gaafa galagalu meeqottu barsi keessaa fuute bari nagartu galgala sitti nimni ani birrii kan kee yeroo isarraa hafe kana fuudhiiti kiisii kee as keessa kaayii siin hin jenne ani jedhanii kan isaaniis hin jiru. As keessan kaayisiin jedhee jechuudha jedhan. Hin jiru kan isaaniis. As keessan kaayiree jedhan. Hin jiru. Asan kaayee jechuudha jedhan hin jiru. Kiisii arfanuu ilaalan birriin hin jiru. Saamu'eeliin reedoo xaayibatti beekutti biloonni Saamu'eel akkanatti fakkaatutti Addis Ababaa guutuutu zarafamaa jira. Reediyoo irratti duu dabarsii jedhanii jira. Kun akka taphatti haasa'ama biyya keenyatti. Ammas waa'ee liqamambarii ganda keenyaaf tokko waan tokko sinii jedha. Guyyaa har'aa waa'ee liqamambarii haasofte akkanaan jenne malee. Liqamambarii ganda keenyaa tokkotu walgahii guddaa waameetu ofiifiyyuu sa'a dabarsee dhufe. Achi fagoorraa golaalu namni kun kaan harka facaasaa kaan immoo aaraa hin gumgumaa argaa jira. Maal waan dubbatu kanatti yaadee dhufaa jira jechuudha. Namni kun dhiyaasaa wacaa ofii isaanu yaamee ofiif hin dhufne jechaa hin gumguma namni. Yaaboo gaafa dhufu maali gaa ofii keefiyyuu barfattee dhufte yookiin sa'a dabarsitee dhufte nuun asitti nu amtee aduu kana keessa nu kaa'aa oolte maali mee yaabbolisa jennaan dhaggeeffadhaa jedhee bar. Maaliif akkan sa'a dabarsee dhufe otoo nan gaafatiin natti dhiyyinaa jedhe ilaal. Wanti ta'e yaaboo anumaa gara walgahii kanatti achi as caadeemu yaaboo laalrisaa guddaan tokko re'ee tokko laxa gaafni lafaa godhee fuudhu laal asumaan fooqii tokkotti asii wal fiigeetiin otoon achi hin gahin gubbaatti eegee fuudha lammaffaarratti ol bahinumaan eegee bar. Eegee achitti qabeetaniin otoon isaa wajjin wal'aansoo waliin qabuu sa'aan irraa dabre kunoo inni nu barachi jira kunoo inni wajjiniin ture bar bakka sana jedhee saahiba isaa tokko uummata keessatti argee qubatti qabe saahibni achi hin jiru. Kunoo isayyuu gaafadhaa jennaan mee akkam ture mee ati himii jedhanii maal ta'e. Yaa obboleeyyan kiyya bar guyyaa har'aa bar wanti inni godhe bar laal risaan kun gaduma dhufeetu malaal re'ee tana gaafan godhe lafaa fuudhu yaabonuma ceehee beekaa. Ceheetu malaali jala dhaqeetu malaala achitti qaba hin gadhiiftu wal'aansoo waliin qabaniitu malaal irraa gabbuuseetu bakka itti rarraasee gaffi deekkam jedhee saahiba isaaf kijibee jechuudha kijibaan. Amma uummanni ilaaleetuma erga akkas ta'e gaarii achi turte ati naa dhiyaachiin ture jedhanii erga akkas ta'e lakkee homaa miti si dhiisne jedhanii erga walgahii dhumee booda saahibni isaa dhufeetuma yaa bolee zagayya an bakka sanan ture na kijibsiifte. Andalee siif jechaan kijibe immoo kana booda waan gootu hogguu waa kijibdu kijiba fuutee asii ol waaqatti asii ol hin deemsisin yaa obboleessa kiyya ammayyuu fitinaa meeqaan ilaa achi gassi buuse lammata ol hin baasin asuma gaditti kijibii jedheenii jedhan saahibni isaa sun. Kun qophii teenya kanarraa kan bakka akka entertainment irraa isin darbu keessin keessumsiisu ana daawitee makoonnini hanga torban wal agarruutti nagaan oolaa babaayee.